Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoonni zayattuu beekamu naga keessanii baga naga jiraattan anis naga akka gaarii jira baga naga jiraattan isinin jecha. Hayya akkuma beekamu waa'ee dhimma ijoollee Suudii irratti xiqqoon haasawaan barbaade olola amma sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru kana olola sobaati, olola hin fakkaanne, olola kijibaati. Viidiyoo hoggaa hedduu baasanii maxxansanii ijoolleen fe'amaartii fe'amuu eegalte jedhanii akkanatti amma sagalee akka waliin taane nu dhorkuu jiran. Kanaafuu warri waan akkasii maxxansitan irraa akka of qusattan isiniin jedha. Akkasuma ammallee ijoolleen mana hidhaa keessa jiran ijoollee nama xiqqaa miti, nama 100,000 wayii akkas amantee biltiginnaa yoo xiqqaate 200,000tti dhiyaatan nama baay'eedha. Namni kun guutuun hidhaa keessatti jechaadha. Yeroo amanaa bilbilanii turanii guyyaa har'aa kana mana hidhaa keessa ijoolleen kallattiidhaan naa bilbilte. Itoophiyaan xiyyaara sharramaddee xiyyaarri 2 Jiddaa 3 Makkaa maarri jedhanii ijoollee akkanatti sobanii itti taphachuu jiran. Garuu wanti kun guutuun kijiba, dhibbaan dhibbatti kijiba. Wanti akkas irra ramadamee jiru garuu mootummaan Suudii baasii waa hunda anarra jedhamee walii galame wanti fe'amaaru takka hin garre garuu qabatamatti waan kana jedhanii waan nama abdachiisa abdii akkasii takkan eegallee tilaa xiyyaarri ka eegalamu guyyaa har'aa jechaadha. Guyyaa har'aa kana eegalama akka walii galteetti. Waan eegalamillee takkan jiru hundaafuu Rabbi haa qajeelchuu haa galanii. Mana hidhaa keessatti dararamuun faayidaan qabu. Xilaan namaatu akkasii feestaala uffatee taa'uun baay'ee tokko nama gaddisiisa wallahi. Akkasitti ijoollee Suudiitii illee sagalee ta'uu keessan hin dhaabinaa isiniin jechuu barbaade. Asumaan kallattiidhaan sila laayivii gara feesbuukaatiin illee ni dabarsa ture. Feesbuukni kiyya viidiyoo dhiyoota nama jira gubansan waan achirratti maxxanseef torbee tokkoof na jalaa ugguramee jira. Achirraa waa maxxansuu hin danda'u, waa ilaalaa komantii laayik nama gochuu hin danda'u. Kanaaf karaa yuutuubiitiin dabarsaa jechaadha. Kan yuutuubiillee nama faayidaa guddaa qaba. Namoonni hedduun irraa baratanii ammas akkasumas galiis qaba. Yoo wal fayyadne gaariidha. Oromoon sabiskiraayib naa godha, sabiskiraayib naa godhanni halkanii guyyaa kadhan. Yoo xiqqaatu namni tokko tokko kaaseera waa yuutuubii beeku kan adeemsa yuutuubii beeku sabiskiraayib sii godha. Kun ammoo akkanuma taa'ee ilaalla. Nama garii jawaala qabatan seena. Hundaafuu ka jawaalli qabatullee akka inni jawaala qabatu haa ta'uu barsiisuu qabna jechaadha. Wallaala kennallee akkasii wal jabeessuu qabna. Yuutuubii kiyya laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan akkana cinaa dhaabattanii isiniin jedha. Viidiyoo gabaabaa kana waraabee viidiyoolleen baay'ee dheeraa miti. Yuutuubii kiyya laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa isiniin jedha hordoftoonni Ziyaad Tuubii.